Qophii caayaa OBN gurraandhala 3 hojjete ilaalchise Yuunivarsiitiin Mattuudhaa ibsa baase. Haaraatti akkaawuntiingii barate Dooktora Veterinar Meedisiiniidhaan Mattuu Yuunivarsiitiidhaa dooktorummaadhaan eebbifame jee akka himaata of fakkeessee pirezidaantii ture dhaabbate. Yuunivarsiitichi ibsa isaatiin sagantaa caayaa OBN godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu irratti hojjetame gaafa gurraandhala 3/6/2017 galgala sa'a 3 irratti qilleensarra ooleen akkasumas irra deebiidhaan oduu OBN gaafa guyyaa 4/6/2017 darbeen namni Yuunivarsiitii Mattuurraa gosa barnoota veterinarii saayinsiidhaan eebbifame jedhee yaada kaasee dogoggora ta'uusaa fi Yuunivarsiitichi sagantaa kana barsiisaa jiraatus reefuu barattoota waggaa arfaffaa kan qabu malee hagammaatti sagantaa kanaan barataa kamuu kan hin eebbisiifne ta'uu beeksifna jedhee jira. Kanaafuu sagantaa sana irratti Yuunivarsiitii Mattuutiin wal qabsiifamee kan dubbatame dogoggora ta'uu ibsinas jedhee jira. Bulchaan aanaa Gooroo guutuu obbo Riyaad Muhammad gabaasota sobaa qindeessuun hanga sadarkaa Oromiyaatti konkolaataa badhaafamuusaa qophiin caayaa OBN tibbana saaxilee mata duree miidiyaa hawaasaa ta'uunsaa kan yaadatamudha. Kana malees namni kun namoota gabaasota sobaa kana saaxilan ajjeesisuudhaaf itti dhaadachaa akka ture qophii kana keessatti heeramee jira.